Waanis na jaayibu fiqireenyaa lamaan qaba. Tokko imboona, tokko imboo. Lamaan keessaa angaru kanan jaaladhu sabboonu sana. Dhiironni tokko tokko nuun arrabsiisinaa isinii galee asirratti. Dhiironni kooruu qabdu yeroo kana keessa isinii galee. Gaafa namoota mucaa kana laayik gootan argu akka namoonni maraatu qofti TikTok yeroo gootan argu. Obbo Isaaq Zeenuu ija kootimmoo ija nama biraatiin ansi argaadha dhugaa rabbii mataan kun keetii turkii dhattee dhufte moo akkam ofi. Isaaq Zeenuu isa kam jedheetan irra deddeebiin ilaale yeroo meeqa. Shama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show har'as viidiyoo kabiraatti walitti deebinee jira. Ayinoo har'a viidiyoo kofalchiisoo akkuma beekamu har'a viidiyoo babbareedaa bobbaarsoo bashannansiisoo kana malees kan irratti dubbatamus baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira. Warreen immoo gara chaanala kanatti haarawaa dhuftan dafaa subscribe godhaatii maatii chaanala kana ta'an isiniin jedha. Irra guddaan keessan chaanala kana atu subscribe godhin viidiyoo hordofaa waan jirtaniif dafaa subscribe godhaan isiniin jedha. Isinirraan irratu isinii galee waa isinirraan irratu viidiyoo kana hundi keessanuu asuu namni tokko nafiin. Like gochuu jalqabaan isin jedha. Ati nu rakkisteetta ati. Maaliif gaarra haasaan isinitti deneessuun qabu meeme. Walumaan hamma xumuraatti waliin kolfina isin jedha. Meeme har'a mention irraa jalqabna. Leen immoo mention na godhaa jirtanii viidiyoo isin mention na godhaa jirtan laalaan jira garuu fakkeenyaaf viidiyoo fan nama godhu viidiyoo irratti baay'ee nama kofalchiisan viidiyoo babbareedaa irratti osoo mention na gootanii baasne ilaalla jedheen yaada. Ijoolleen baay'eenis mention na gootu ilaaluu dhabeetanii miti garuu viidiyoo fan nama godhan. Video anas kolfiisan isin kolfiisuu danda'an jechaadha. Maaliif viidiyoo akkasii irratti mention nu godhaan isiniin jira. Ridwaan Oromoo Show nuun jedhee jira meen viidiyoo isaa. Haadha kamsoo? Ayyoon kamaalooni? Inni wannaa na ergisaa. Maal? Wannaa. Maali inni dagatte maal sii kenni? Ergidha? Sabaree? Waa. Wannaa. Maalire qoraasuma? Kirbiti? Waa. Maal dagattee kana maal ta'e jaa? Maali? Deemi lakka yaadadhu deemi maali kun kana maali? Yaadadhu maali? Wanna narra baqachee irra na jira ila. Inni ture irra baqachee si jiru maal sin jedha maali ani si argan? Deemi bakka deemi gaafadhu deemi. Yeroo ijoollummaa kootii na yaadachiise. Yeroo waan tokko bitaa kottaa jedhamni suuqiidhaa waan tokko ajajamne yeroo baay'ee maaltu harkaa bade beektu nuusii ruubii wanti jedhamu jira miti kiiloodhaan. Nuusiidhaaf ruubiin wal kan harkaa makate yeroo baay'ee yeroo sukkaara nuusii yookaan sukkaara ruubii fa'ii biti kotta. Sana yaadachiise jechaadha. Obbo Isaaq Zeenuu ija kootimmoo ija nama biraatiin ansi argaadha dhugaa rabbii mataan kun keetii turkii dhattee dhufte moo akkam ofi. Inni si birmatu Hamzaat Allee birmatu maal dhugaa rabbii yoo akkanatti biqila ta'e obbo Mallas Zeenaawwi illee utuu deebi'anii mataan isaanii biqiluun oolu dhugaa rabbii. Maal akkanatti mataan akkanatti hojjetame kun eessattiidha dhugaa rabbii baay'ee na ajaa'ibe. Shurrubbaa qulqulluu ta'e inumaahu addarraahu gadhufee gachiisu shurrubbee dabar dhugaa rabbii na ajaa'ibe. Sirbillee haaraatu dhufaara. Mataan isaallee kun waan haaraadha. Sirbichi immoo waan akkamiitti laata? Nu maraachuu deemta? Asirratti wanti na dhibe kaleessa isuma dhugaa TikTok irratti akkasii dinqisaa dabalanatti fakkaata. TikTok irratti akkas sirba haaraa Isaaq Zeenuu gadhiisuuf jennaan maanni wanti kun jedheetan Isaaq Zeenuu adde haaraa wayii bahimu Isaaq Zeenuu isa kam jedheetan irra deddeebiin ilaale yeroo meeqa. Giseen ilaalu isumanatti fuulli kun keessi isa mataan hin jiru gaa. Akka barbaade galeeyyuu sicha waa rakkachuun jiru jaarsumneef jechaadha. Yookas ta'e immoo suuta jennee fuuna baqa. Suuta jennee fuuna. Rabbiif jedhaati hadha waan isin kadhachuu dhufe. Waan feetanitti sardama, dubbachuuf sardama, nyaachuuf sardama, dhuguuf sardama, deemuuf sardama. Adaraa rabbii jedhaati gaa'ilaaf hin sardamina. Rabbiif jedhaati gaa'ilaaf hin sardamina. Sardamtanii cubuluq ittiin jedhinaatu hin ilaallatin. Awwaame kan nagaha awwaame kan argaa oola ardiin waame qabatti nama jallaaf qajeela rabbiin keenyan jarjaruun hundaa ijumaan laala kamtu na gubee kamtu dhiisa jiran anooti wallahi laazim gubadhee isinii wajjiniin waa hundan fidee sitti dubbadha moon jedhe malee waa hundan fidee sitti dubbadha maaliif hin barattan hin salaxxantan isin jalaa fiigaa yoo sabartan
Isaa sabaraa akkuma kootii manatti dulloomaa harrii baasaa. Mataan koo amma gurraachi tokko hin jiru. Hariinuu harri. Sardamuu dhiise jechuudha. Hin argitan immoo namni manatti hafee yookaan manatti umriin isaa achi siqee gaabba hin jiru. Abadan. Ofii lafatti haftee dubartoota akkasumas fiit gooti. Duuti biyyaa wajjin hirribaa jedhama miti. Akkas ta'uu barbaaddeeti malee ati dubartoota keenya jiru hammam jiraachuu jettanii manatti haftuma. Yoo argattan hin qoosinaa bakka yoo argattan. Zagaa jinin shaantaa'ee miin qarring seligne satuttee saataan biyyee. Deraan biyyee minseeralloo azaayi kunoo niskaan biyyee izaa oliji istaandinoo babattaa ofiikin. Minseeralloo biyyee. Waan isin ajaa'ibu fiqireenyaa lamaan qaba. Tokko hin boona, tokko hin boo'a. Lamman keessaa angaruu kanan jaalladhu isa boonu sana. Inni boonu torbee keessaa guyyaa tokko natti dawwala beektanii nan rakkisu. Isiin boosoo sa'aatii 24 naanaasoo barbaadde. Sa'aatii 24 sagalee godhamuun barbaaddu. Ani immoo sa'aatii kamiin liivii gadaa sa'aatii kamiin viidiyoo koo waraabadha. Isiidhaa inaasaa oola sa'aatii 24. Kana lamman inni boonu torbee keessaa naa dawwala jechuudha nan caqacabu. Inni boonu suni nan caqacabu torbee keessaa guyyaa tokko naa dawwala. Isiin boosoo irma dayyuusiidha. Dayyuusiin itti fakkaatti bakka jiran jennaan accanaan natti akka tokko wayii jiramitii bakka bismillahirrahmanirrahiim. Sa'aatii kamiisiidha naaseen sa'aatii kamiisii si boontu naa wayyaana si boontu sana isi yoo fakkaabbaddu sana naa wayyaana. An dhiira boosuun jaalladhu bakka sa'aatii 24 natti hin dawwaliin. Minna usu qomaa inaasaa oolamoo mana asibaan hundee. Good corner is a you. Do you a bone to one namada? Eat a bone to let eat a boss to Guarabi. Asirratti dhiironni laanuun arrabsiisan haa tokko dhiironni tokko tokko nuun arrabsiisan isinii galee asirratti silumaa dubartoonni itti quufan malee dhiironni tokko tokko jirtu. Asirratti waan isin jechuu barbaadu dhiironni kooruu qabdu yeroo kana keessa isinii galee hin jiran dhiironni amma xiqqaataniiru lakkoofsaan iyyuu xiqqoodha amma dhiironni jechaadha. Maaliif kan barbaadan filattanii fuudhuu dandeessu isinii galee yeroo ammaa. Kanaaf boonaa hin booyinaa maal jedhama beektu duuba dubartoota tokko jedha dhiira 10tu jiru jedha. 9 kan boo'anuuf tokko immoo kan boossuuf jedha. Tokko kan boossuuf isii ta'uu qabdu jechaadha hundi keessanuu. Akka TikTok irra maraatuun baay'ate namoota mucaa kana laayik gootanu gaafan arguudha. Gaafa namoota mucaa kana laayik gootanu argu akka maraatu qofa ta'e TikTok akka namoonni maraatu qofti TikTok irra gootan arge. Isayyuu karaa Oromootiin dhufe isinii galee Oromoon arrabsiisaa jira isinii galee waan hin taane hojjetaa viidiyoo hin taane hojjetaa sun nama dhiba wanta akkasii aadaa akkasii jiramu waan taanaa galuu dideema. Oromoon safuu qaba aadaa qaba kun baay'ee na dhibeenaan isinitti kana viidiyoo kana riippoortii godhaatii jalaa balleessisaa jedhamnaan iyyuu galtanii laayik gootu natti fakkaata.
wayyo bantiiko maalteen gubee wayyo bantiiko wayyo bantiiko wayyo tokkittiiko maaliif itti gubee wayyo ani nan gubadha bakka ani nan gubadha Tole akkuma argitan jechuudha mucaan kun yeroo darbe hacaaluudhaan waa jedhee wantoota baay'ee wantoota nama gaddisiisan baay'ee hojjechaa jira jechuudha yeroo dhiyoo sitti namoonni 45,000 ol isa hordoftan yookaan follow isa gootanitti yeroo wayi namichi baay'ee nama ajaa'ibu mucaa kana maaliif akkasiin follow gootan naaf hin galle inni kan inni maraatee akkas godhachaa jiru follow argachuuf isin immoo follow isa gootanitti jechuudha mucaan kun wanta safuu Oromoolee hin eeggannedha kan inni gochaa jiru jechuudha akka nama maraatettidha jechuudha wanta inni goggochaa jiru social media kanarratti ani viidiyoo isaa namni argennaan keessa galee gaafan ilaalu viidiyoon isaa hundumtiyyuu kan maraafummaa agarsiisan malee kan fayyaa agarsiisan miti jechuudha so akkaawuntiin isaallee warning itti kennee jira hangama kootiin keessa seenee viidiyoo afran tokko riippoorti godhee hin bahee jechuudha so isinillee yoo dandeessan riippoorti godhaa malee follow hin godhina nama akkasii irraa baqadhaa malee follow hin godhina thank you. Yeroon viidiyoo mucaa kana ilaalu dhibam namni oma akkasii jaallate ilaahay godhus jira daata akkuma namni waan gaarii jaallatu jiru wanta jaallatu jira gaayyaa jedhee albaatii isaa nyaachuu jalqabe amma jedhee እንዴት ይላል ሲሞላትስ እናንተና ጋር ወሬው ሲደርስ ነገሯት ደግሞ ደዋወለች አይንህን ላፈር እንዳላለች ትጠብቃለች ቢላዋን ስላ የሽቦ አልቆ የኔን ልበላ መስላዳምጣት ሰጥቼ ጆሮ እኩሉ ብትል እንዳብራዶ maaltu ta'aa jira asirratti albaatii miti jechuu dandeessu kana waama biraati jechuu dandeessu editingiidha jechuuttis viidiyoodhuma noormaaliidha viidiyoodhuma akkasumaan waraabameedha baay'ee tokko nama jibbisiisa kun please Oromoo wama akkasiin jajjabeessinu wama akkasiitti riippoorti godhaati ummata keenya ijoolleen maal baratti ijoolleen bor kanarraa maal baratte kaati kana ilaalanii ijoolleen akkas godhuu danda'u jechaadha ፎሎ አርጋችሁዳፍ ላይክ ያርጋችሁዳፍ ኑራ ዛሬ ሳሎን ውስጥ ምግብ እየሰራች ነው። ቆይ ኑራ ዞር በይ ምን እያረግሽ ነው? ዞር በይ ሙሽኪላ ከቢራል ብንት ቢአላብ ለምን እንደዛ ያረግሽ? ምግብ እየሰራው ነኝ። በእንጨት ነው መሰሪው እንደ ምን ሆነ ጋዙ ቶሎ አያበስልም። ለዛ ነው እንደዚህ ያረኩት። ሙሽኪላ ከቢር የኑራ ስራ በጣም የሚገርም ስራ ነው። ባልዮ መጣ አይዋ ባሌ መጣ ኑራ አህመድ መጣ። አግዥኝ ቶሎ እናንሳው ቶሎ አንሹ። ሙሽኪላ ከቢር አይ ኑራ ታሪከኛ እኮ ነሽ። ማሬ በሩን ክፈቺ። መጣው ለመጀመሪያ ጊዜ ኑራ እና ያየሁት ሳሎን ውስጥ ምግብ የሚያበስለው አቢራ መጣው ማሬ ገና አልጋ ላይ ትሰራላችኋለች ምግብ። ኑራ ጣጣ የለባትም። አይዋ ሙጃይ ለምንድን ነው ቶሎ ማትከፍቺው? ነግሬሻለሁ ቁልፌን እንደረሳው። በጣም ይቅርታ ማሬ እኔ ሻወር ውስጥ ነበርኩና ኑራ ደግሞ ኩሺና ውስጥ ነበረች። ሙሽኪላ ከቢር ምንም ችግር የለም። እሺ ምንድነው ጭስ የምለው? የሆነ ነገር ተቃጥሏል። አይደለም ከውጭ የመጣ ነገር ይሆናል። እሺ አየሽ አዲስ ሲል ገዝቼ መጣው። ኦ ማሻአላህ በጣም ያምራል። በስንት ነው የገዛው? 250,000 ነው። ኦ ማሬ በጣም ውድ ነው። እውነት ለመናገር ይሄ የመጀመሪያ ፋጤን ዱባይ ደጠኔ አከስ ጉዲኑን ጎዲና ማለፍ ቪዲዮ አራፍ ከበደ ዲፍ ከነ ፈካታ ቲም ቦርተኒ ቲም በሸነንተኒ ቲም ኮፈልተኒ ያዳ ወሬና መጡ ምራትን ወርድፍተኒ መጉዳ ጋር ቶማስ ኒንጀቻ ሀመ ቪዲዮ ከብራቲ ወልት ዴቪድ ኦሮ ሸው